rabbiin keenya tokkichi erga jennee karaa isaan ittiin wajajan jala deemuudha. akkasumatti hidhannoon keenya nabi Muhammaditti alayhi salaatu wassalaam ta'uu qaba. laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun jarabbin subhanahu wa ta'ala uswatun hasanatun liman kana yarju Allah namni gartee guyyaa qiyaamaa san khajeelu guyyaa boruusan namni khajeelu guyyaan boruusan ni jira je'ee namni khabeeku tahe hidhannoon isaadha nabi Muhammaditti ta'uu qabaa jarabbiin subhanahu wa ta'ala. kanaaf hidhannoon teenya waa hunda keessatti sunnaa nabiyyiidhaa hordofuu qabda. sunnaa nabiyyii keenya alayhi salaatu wassalaam jala deemuu qabda. waan rabbiin itti si ajaje gartee ajaja fudhachuu qabda. waan nabiyyiin keenya alayhi salaatu wassalaam ittiin nutti dhufe ittiin ajaje ajaja san fudhachuu, waan inni irraa nu dhorke irraa dhorkamuu. akkas isaan jaalatu jechuunis akkas rabbi nin jaalad nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam nin jaalad afaanin jechuu qofaa miti, afaanin dubbachuudhaaf miti, afaanin dibbee dha'uu miti, manzuumaa dhahuuf miti, harka rukutuudhaaf miti, harka rukutuudhaaf miti. isaaniin jaaladha jechuun fidaaka abii wa ummii yaa rasuulallah jecha kun bar laaftutti hin dhufne. namni gariin jecha kana laaftumatti ilaala, waan laayyoo takkatti ilaala. fidaaka abii wa ummii yaa rasuulallah akkas jennaami, akkas jennee barreeffanneetis faati jirra. garuu ammoo isaan jaalachuun wantoota akkana kanaa kanaan osoo hin taane, afaanin dubbachuu osoo hin taane, hojiidhaan ajaja isaanii jala deemuu, waan isaan gartee itti si ajajan ajaja san fudhachuudha, waan isaan irraa si dhorkan irraa dhorkamuudha. Allahu akbar. warra akkasiisan rabbi nu haa taasisu. warra sunnaa nabiyyiidhaa alayhi salaatu wassalaam hordofee jala deemurraa rabbiin nu haa taasisu. warra qaalii rabbiitiis guutumaan guututti ajaja isaanii fudhatee jala deemu rabbiin nu haa taasisu. akkasumatti inshaallah gaa namni gartee namarraa amrii ta'e tokko waanuma lama qaba malee wanni biraa ka godhuu dandahaniif tokkolleenis hin jiru. du'aa'ii godhuufi isa gartee yaa rabbi dhiifama badii isaatirraa dhiifama godhuuf, yaa rabbi rahmata godhuuf ja'anii gartee rabbi kadhachuufi, yoo gartee namni san isarra deenii wahii jiraate irraa kafaluufi kanuma jechuun wanni namni godhuu danda'u, namni isa booda hafe wanni godhuu danda'u kanuma malee wanni biraa tokkolleen kan godhuu danda'an hin jiru. waan fedhan tahanis miira addaa keessa galanis galuu baatanis gartee wanni godhuu danda'an hin jirtu. obboleessa keenya sabbarii irratti yoo sabbartee ajiriitti argatta. akkuma rasuulli alayhi salaatu wassalaam jeetu wacajaban liamri ilmu'min wa'ajaa'iba amrii mu'minaatana in asaabatuhu darraa'an sabara fakaana khayran lahu وإن أصابته خيرا شكر فكان خيرا له. وأجايب أمري من توتات نجر رسول عليه الصلاة والسلام قامه هندتو إسان نما ملكاوان يو قرتي واني ركوتك قد توكو يو إسان كن نميس قد إساني سنرتي إرتي أفسو إساني سربي لفته اللالو لفتهم بليسو قرتي سوابتي إساف بريسا لفتهم بليس إن الله مع الصابرين. كان جاء قرآن خيسة ربي والرؤوس وجين جراجة. يو أكسمتي قمتشون تكاس يقول نمتي الحمد لله جي ربي ساتي في رتي قلتهم فتا الرتي قلتهم فتشو خنا ربي انقرتي سرا جالت إبادت تسيف لك اتسي فدا وتبرا قباران اتسي فدا كناف جنان بوليس خيرنا الرتي أوبسي نما قابرنو ترى اللي جرواتي nama markaza keessa jiru, nama qur'aanaa wajjin jiru akkasii rabbiin gartee abbeera kee jannata haa kennuu fi jannatul firdawsi rabbiin isaan haa gammachiisu. caffee jannataa irraa taate rabbiin isaan jala haa hafu. maatii keetiif gartee jajjabina haa kennuu fi
ilmaan isaanii kan isaan booda jiru kan hafee rabbiin gartee ilmaan jiil irratti guddatu ilmaan kulliin isaanii haafizul qur'aan عالما داعي تهرب نساني فاتاسسو عندما تخيسنيتي فرب ججبنها خنو اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونكه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا أكسي إن شاء الله سنرة اللي رديت إنجراء أستاذ تباية في قسمت نمو تباية نبو دجراء أنا اسمرت إنجراء باسا وعلى ذلك وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مخيزا دبرسي أستاذ أيه ما شاء الله جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ربي سن الله قبلوا قالني كيسن جنة سنيفة وميزان حسنا كيسن ربي سنيفة كايو برتوتما كيسن يبجين الفدا قالتوما ومن شكين يوم قبابا كيست ساتو مالكنا لقيسنين وفرماتشو كيسنيف الدو كوانيا الفدا سنين جنة إن شاء الله أيه أستاذ نعيم خضري سدفني جراني برتو تساني وجنان هادفو بغنغا نفتني سنين جنة إن شاء الله ما كلتو ماني سغنتان أستاذ نعيم خضر مايكي سني دبرسين جرا تفضلوا مشكورا ومعذورا أنا هادفو بغنغا نفتني سنين جتوج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب وقال رب العزة والجلال إنك ميت وإنهم لميتون دران درسي وبرزكية ربي صبرا جميلا رب ساكنو أبيرا هنك أبيرا كينا أبا كينا ربي كان دري رب رحمة ربي أقولو جنة ربي أقام مجيدو إلمنا ما هندنو آدم الرحيين وكرادو في هند جراتو إبراهيم أفضل أبو الأنبياء اللين دوانيتي نبي كي يلي صلوات ربي وسلامه عليه أفن دوانيتي جران namni isaan irraa hafeen jiru kanaaf akkuma rabbal alamin kiyya akka namni keeta shakkii keeta hin galle ummanni darreen akka kiyyaa kun shakkii keeta hin galle jedhee rabbiin kiyya atilleen hinduuta ummanni keetillee nedwanii jedhee rabbiin beeksisa kana godheef jechuudha kun ragaa durarratti nuuf gayaadha rabbiin bakka biraatti illee maal jedha hundi namaa nedwanii wanni khallaqame guutuun ni hafanii ni dhumanii wayabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram fuula rabbii keetii qofatu hafa yaa muhammadoo kiyyaa jedheen kana keessatti dhiiroo yoo namni du'ee jedhe yoo eeyyine maal daballa illa al-ma'asiya firdi dabaluu fi nama sana dabaluu malee faayidaan of hin qabu isa sana maal fayyada maatu isa fayyada ustaaliin keenya nu himaa turan rabbi jedhaa deebi'uu fiiti kan isa fayyadu du'aa godhuu fiiti yoo dandeettii qabaatte haqa isaa irra jiru irraa kaffaluu yookaan immoo irraa sadaqachuu kana kan nama du'e fayyadu jechuudha. Kanaafi rabbi sabrii isaa kennu sa'aatii tokko miti guyyaa tokko miti sa'aatii tokko barumsa keerraa akka duuban deebine namni keenya garii yeroo yaadni itti guddate gaddi itti guddate yeroo firiin taha jedhee quraana irraa fagaata sammuu kiyyaan bohaarsa jedhee no sammuu kee rakkisuudha malee kanaafi rabbiin quraana irraa seet fageetiniiti ustaata keerraa fagaatanii saahiban akkasii qabaachuuf alhamdulillahi thumma alhamdulillahi jedhee akkata fagaatee waan biraa keessan ta'e abdiin qabaa jabaadhu rabbi sabrii isaa kennu kanaan hangafuudhaan obboleewwan kiyya warri gadda isaa kana wajjin godhachuudhaaf ustaatawwan keenya nu biratti argamtan mindaan keetaa firtoo hin caaltu jannataa fi haa ta'u jecha nutillee wallahi gadda bakka biraatti yaamicha sarkii tokko qabna nuti fuulduratti mana ijaarrachuuf kanaaf daboo kadhachuu jirra kana keessa sa'aatii isinirraa turre sanillee hin deemne kan ollaa kana gaddaa kanatu dursa jennee isinitti dhufne kanaafi kanuma nurraa jabeeffadhaa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ربي جنتها كنو في جيريني كان كي مرب سياتو الجود رابودا كان رب سياتو الجنوب بريتاكيا قالتو ما أستاذ وجين ومرين طويلا وبجرادا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فمن وقاتاتني إن شاء الله أستاذ كيا نمني والباتك وقاتني لكت أكاد إن شاء الله أستاذنا
أيه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. والفادة قلتهما قلني كيسن جنتاتهم ميزان حسنا كيسن ربي سني هكاهو وفتني قدي كيسني كينيا جتني نبرت ترقمو كيسني في هدو قلتهما سنقلتين فنا كل كيسن وبرتو تاجنو سازوان كينيا هندمان كيسن ما شاء الله يه سقنتان إن شاء الله ما كمان ماني أميروان إن شاء الله سونو فرتني namni tokko inshallah du'a itti nuuf tanii gaariidha. Ustaazawwan keenya ulfaadhaa galatoomaa galanni keessan jannatal firdaws isinii haa ta'u umrii dheeraallee rabbi isin waffaqu isiniin jenna inshallah. Ayyee dhiifamarraa hafaa Ustaaz Na'iim Khadir homaa tokko dhiifamarraa hafaa ulfaadhaa isiniin jennee jirra. Sagantaa waamicha biraa qabdan dhiistanii nu biratti argamuu keessaniif hedduu ulfaadhaa isiniin jenna maasha Allah. Hayyee mee Ustaaz Abu Abdurrahmaan Marataa takeessan irraa insha Allah nama tokko nuuf affeera. Markazni Abu Bakr Siddiqis insha Allah. Hayyee aate maasha Allah. barataan asirraa jechuudha. Shaashee faan jiran ijoollee falma Muhammad Faayoo jiraatan ol baa shaashee annam takka arguutti hin jiru beektanii namu hagaa gubbaa jiru kanatu nam mul'atu jira malee. Madiinaan faan jiran ijoollee jiran mee jaamaa ustaaza nammoo wanta akka du'aa godhuuf qaceellotti. Madiinaan akkasin qabu. Ustaaz shaasheenis kun sinuma fuuldura jirti. Madiinaan kun harkatti ta'u. Bakka ni dulloomne diisa ustaaz amma dulloomne jirra kanasi. Ya Allah. Ya walmalle tokko malee narree qaba. Abdurrahmaan umatu qancalina fakkaata inshallah abshira sirrii. Ayyee akkasi maashaallah Kalau Madina Nabila jirta jedhani egaa du'aa godhiif Ahmadiin kanarraa jechuudha. Egaa akkuma beekamu abbeeraa yookaan gartee wasiila ka jedhan santu iyyuu hunduraa gara gandaa kiraa deemanii rabbiin rahmata isaaniif godhu isaaniif illee akkasitti du'aa afaanuma beektanuu godhaa fi obboleessa keenya kana bira dhaabbattanii gammachiisuu qabdanii waan dandeessan jechuudha. Du'aa awalnya borsa deo nasa pago pabat itu kufisin je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balai sahinna rabbina obsesi fahinnu. Isanat asrade man rabbin jannati saniha hinnu. اللي ربين أبس صبرين قمني رب سيفاحني رب سيادة جبيسو جبات دوتي كرمكي إنهم دافو المصيبة هندومان تبدينا من تقابين در هندرو دافو نمت لكتو هارو عملي هندوما يومودت مصيباني إن شاء الله ربين أبس سيفاحنو نمو في اللي أبسي ماتي في اللي أبسي ربي سياتاسيسو أنا مساني دعاء taadonni keenillee du'aa isaanii kadhatanii maashaallah numatu hafee jechuuf malee isaanuu waan dhaamanis hundaayyuu dhaamaniiranii du'aa rabbiin abbaarraa qeebalu hin beeku. Inshaallah rabbiin badii isaanii haadhiisu siillee rabbii obsaa fi jajjabina rabbi siifaa kennu akkasuma barattoota as keessaa ka isaa wajjin adda musiibaan garee kana tudde isin bichaa miti hundi keessaniyyuu gaddi keessan gadda keenya isinirraa qoodamuuf dhumne inshallah nama yeroo hunda gaddallee gammachuu irraa qoodamu rabbina haa taasisu jajjabaadha. Rabbi obsesiifaa kennu sabirii dhuma hin qabne siifaa kennu seentana du'aayini beekaa fi wallaala hin qabamtu abbaarraa qeebalu rabbitu beekaa waan ta'eef rabbiin du'aayii keenya nuuf haa qeebalu badii isaanii haa dhiisu
إساني هنقفي والرأس الرادي ما هنده رب إساني ها أرارمو في جنة كيس رب إساني نفاقاو يلينا بإساني يادتي نما خيري غاري وان غاري دلغتي وربنا سايسنين زدا دعاي باي اللي هم بيكو مثلا إن شاء الله ربي النفاق يبلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. فجزاك الله خيرا وأحسن الجزاء. ما شاء الله تبارك الله. ربي دعائي إن شاء الله كلا تمتهن دعو دعائي أستاذ تخينا في براتوني كينيا مراتنك مراه إن شاء الله ربي هاكي بلوفي دعائي تنقرتي كرمت تانيسان برقيسو إن شاء الله ربي نفاتايسو akka gartee dogongora keenyaatiif osoo hin taane akka gartee wallaalummaa keenyaatiin osoo hin taane rahmaan gartee rahmatummaa isaa saniin inshallah du'aa teenya tana gartee biraan nuuf haa gahu mucica isaanii hunda rabbiin dhiifama haa godhuu fi caffee jannataa rabbiin isaan jala haa afu isaaniin hangafee gartee isin hundaa'u nama isinirra amrii ta'e gartee maraahu rabbiin gartee nama gartee jannata keessatti wal argu rabbiin inshallah isin haa taasisu isin jechaadha. Du'aa gabbaa rabbiin irraa qeebalu hin beekamu ustaazota qofarraa miti inni kas jaamu hin jiru. Du'aan gartee hunda namarraa ustaazaa fi hundi namaatu rabbi bira wal qixa. Abbaa rabbiin irraa qeebalu hin beekamu kanaaf barattoonnis inshallah wal bahaa gartee du'aa godhaadhaan dhaamsa xiyyaa eegaman maanu Maryama mee wal bahii du'aa godhin Maryama wal bahime akkasuma barattoonni biraatilleen wal bahaa Maryamaan hin jirtu fakkaatti. Maryamaan yoo hin jiraanne Abdallah wal bahaa du'aa godha. barattoonni markaza gartee Abubakr Siddiqis markaza gartee Furqaanis وكذلك مركز دازنايم هندي خيسان جرتني إن شاء الله أبا ربين الراقبل وان هم بيكم نه هندي خنيا وبرتة دعائي قدو كمنا أكاسي ورا ربين الراقبل لربين نحاتايسو عبد الله برتا مركز أزهر عبد الله شافي أول به قبارتي والبها barattoonni martinuu isaan qofa yaamuu fi osoo ta'e feesanu wal baatanii carraa fudhatanii du'aa inshallah godhuun barbaachisaadha. Dirqama sababa gartoon du'aa kooneef gartee rabbiin nama amrii ta'e kana yoo gartee badii isaanii dhiifama godheef la'alla ni khajeella. inshallah albahati du'aa godha rabbiin gartee rahmata godhuu fi rabbiin isaan illee haa gammachiisu ati isaan booda haftee hunda rabbiin awwad Allah minhu rabbiin gargaa'in wanti jiru ilmaan kee kun yoo hasibooda hafan kun رتب سواء خيش تسيب ديما سواء من خي كبري خيس تسيب ديما في دين الرت إلمان دين الرت عبادة الرت
maatii keessirraa akka naman kana yaadatu rabbiin si haa taasisu. Wanta dhiyeessichi wanti isaan sirra barbaadan hin jiru irraa saddaqachuu irraa takkaachuu masgida rabbii ijaaruu miskiina nyaachisuu quraana bitanii masgida rabbii kaa'u kanuma dhiyeessichi wanti sirra barbaadan hin jiru. Siin jenna obboleessa kee rabbii obboleessa keenya rabbiin jajjabina siifan kennu rabbiin ija rahmataatii rabbiin isaanii ilaalu dilii isaanii hunda rabbiin hadhiisuu fi wallahi isaanii hangafee ummata muslimaa wallahi warreen qabrii moofaa warreen qabrii haaraa namni aalii achi dhaban jiru hunduma keenya taalii achi qabaa obboleeyyan keenya rabbiin ija rahmataatii rabbiin jara haa ilaalu. Warra har'a du'en jennu warra kaleessa du'en jennu warra kanaan dura du'en jennu wallahi warra qabrii moofaa warra qabrii haaraa ummata muslimaa qabrii keessa saatina wallahi. Jinki keessa jira rabbiin jinki keessa habaasu wallahi rabbiin jara rahmataati rabbiin jara haa ilaalu wallahi maatii keenya warra nurraa akraman maatii obboleessa keenyaatiin hangafee wallahi rabbiin ija rahmataati rabbiin jara haa ilaalu maatii keenya warra umuriin jiran immoo wallahi rabbiin umurii jaraa haa dheeressu wallahi rabbiin obboleeyyan kiyya gadda isinittiin deddeebisini wallahi rabbiin biyya namaatti gadda isinin dhageessini gammachuun biyya keessanitti rabbiin isin haa galchu. Silaa wanti godhamu hin jiru yoo irraa fagaatame maatiinis xiqqoo sii qalbiin biyya namaa nama irraa matas gabbii nama dhabaadha malee yoo wal bira raatame wal oolchuu hin danda'amu. Wanti walii godhamu hin jiru siin jenna obboleessa keenya jajjabaadhu rabbiin si haa jajjabeessu siin jenna waa tokko hin gufatanii rifatanii barnoota keerraa obboodan jedhanii barnoota keerratti jajjabaadhu du'aa makadhuu fi yeroo waqtii shanan salaattuu siin jenna obboleessa keenya jajjabaadhu rabbiin si haa jabeessu siin jenna. Waan nasiyaa du'aayis ustaadonni keenya wanti jarri dhiisen jiru wallahi si dhaamaa oolanii rabbiin nama nasiyaa jaraatti fayyadamu rabbiin si haa taasisu hunda keenya rabbiin nu haa taasisu. Ustaadota keenya jazaa isaanii wallahi rabbiin jannata haa taasisu wallahi rabbiin jazaa isaanii rabbiin ol fuudhu. Wallahi rabbiin akkuma bootaa khayrii kanarratti walitti nu qabee wallahi yeroo gammachuu walii wajjin nama qooddatu wallahi yeroo gaddaas nama gadda wajjin qooddatu rabbiin nu haa taasisu ni maanu tole kana wallahi rabbiin irraa hin fudhatini wallahi ni maasaati kun tola saati nama meeqa bakka hin taanetti argama. Bakka khayrii kanatti argamanii nasihaa dhagaaf wallahi nasihaa kana dhagahanii du'aa obboleeyyan ofii wajjin gaddaa yeroo gammachuu wajjin qooddachuun wallahi carra qabeessummaadha wallahi rabbiin carraa nuu kenne kana nurraa hin fudhatini wallahi rabbiin nama fiixaan bahu rabbiin nu haa taasisu. Waan nu irra jiru kanallee wallahi rabbiin nama fiixaan bahu rabbiin nu haa taasisu siin jenna obboleessa keenya jajjabaadhu rabbiin jajjabina siifa kennu siin jenna. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ودورنك يا ربي اتنوك قوت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ايوه اي جزاك الله خيرا شرطا خن هو شرطا جنة خيسار بسيا قول اكسي جزاك الله خيرا واحسن